Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangeeti. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa labsiiwwan lamaan tibba kana caffee Oromiyaatiin raggaanii bahan irratti kan mareennu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota lama kan qophii labsii kanaa irratti hirmaatan qabadhee isiniif dhiyaadhee maqaan isaanii obbo Galataa Kumaa fi obbo Ibsaa Camadaa jedhamu lameenuu abbootii alangaa naannooti. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo waan Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Hayyee keessummoota keenya EBC wajjin dhimmoota lamaan kaasaa ture kanneen irratti ibsaa fi yaada bal'aa nuu kennuuf eeyyamoo ta'uu keessaniif jalqaba irratti ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee carraa kana nuu kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa jenna. Baay'ee gaariidha. Akkuma dura kaasuuf yaale caffeen Oromiyaa tibba kana labsiiwwan lamaan gurguddoo tokko baasee jira. Labsiin jalqaba. Labsii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaati. Inni biraa immoo labsii dhaabbilee hawaasa siviiliiti. Labsiiwwan kanneen lamaanuu dabareedhaan ilaallaa. Jalqaba irratti labsii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa kana ilaallaa. Mee obbo Galataa labsii kana qopheessuudhaaf maaliif barbaachisee barbaachisummaan isaa maalidha? Wanta jedhuun haa jalqabnu mee. Barbaachisummaa labsii kanaa gaafa kaafnu kanaan dura labsiin kaffaltii itti fayyadama lafaa fi gibira galii hojii qonnaa fi gibira galii hojii qonnaa kun seerota kana dura bahaniin hojjetamaa tureera jechuudha. Egaa seeronni kunis labsii lakkoofsa 99 muraa 97 fi 131 muraa 1999 sassaabamaati kan inni ture galiin itti fayyadama lafaa fi gibira galii hojii qonnaa kun. Egaa akkuma ani amma kaase labsiiwwan duraan hojiirra turan kun yoo xiqqaate waggaa 18 oliif hojiirra kan turanidha. Egaa haala qabatamaa siyaas dinagdee guddina dinagdee irra geenyeen gaafa ilaalamu labsiiwwan sun yeroo faana kan deeman miti jechuudha. Karaa tokko yeroo dheeraa kan turan ta'uu isaarraa kan ka'e dinagdee biyyaa fi naannichaa keessatti gahee irraa eegamu bahuu irratti keessumaa dhiyeenya kana fooyya'insa seerotaa taasifamu waliinillee kan hin deemne ta'uunsaa akka waliigalaatti gahee dinagdee seektarri qonnaa kun akka biyyaatti bahuu qabu sanaan wal qabatee baay'ee kan ture waan ta'eef haala yeroo faana kan deemu waan hin taaneef hangi kaffaltii sun haala yeroo faana kan hin deemne waan ta'eef inni tokko isa kana jechuudha. Karaa biraatiin galii qonnaan bulaa wajjin wal qabatee egaa teekinooloojii ammayyaatti fayyadamuun hojiiwwan qonnaa kana keessatti bobba'uun dhufeera. Horsiise bulaa qonnaan bulaa fi gamiisi horsiise bulaan teekinooloojii ammayyaatti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan jirudha jechuudha. Karaa tokko mootummaan irraa argachuu qaba. Mootummaan gaafa irraa argatu deebi'ee bu'uuraalee misoomaa fedhii hawaas dinagdee uummata deebisuudhaaf galii argatu kanarraati deebi'ee qoqqoodee yookaan immoo ridistribuut godhee isa kana hojii misoomaa ittiin hojjeta waan ta'eef kan silaa argachuu qabu galii kanarraati argachuu kan qabu waan ta'eef bifa isa kana giddu galeessa godhateeti kan inni bifa kanaani. Karaa biraa haqa qabeessummaa labsii duraan hojiirra ture wajjin wal qabatee dhimma haqa qabeessummaa isaa wajjin wal qabatee haqa qabeessa hin turre jechuudha. Kan duraa sun keessumaa akkuma fakkeenyaatti yookaan namni lafa baadiyyaa qabatee jiru fakkeenyaaf hektaara 5 kan qabuu fi 5 yoo hanga 20 kan qabu waluma qixxa kaffala ture. Reenjiidhaan wandoodhaa kaa'ee hangasii lakkoofsa hangasii hanga hangasii jedhee isa sana keessatti namni wal qixxa akka kaffalu kaaya. Kan ammaa kun garuu hektaara tokkotti hanga bal'ina lafaatti kaffaltiitti fayyadamaa hammam kaffala yoo bal'ate immoo herregamee kaffala jechuudha. Hamma dabale sanaan herregamee bifa sanaan kaffala. Haqa qabeessummaa illee kan mirkaneessu. Beelladaan wal qabatee kaffaltii beelladaan wal qabatee kan dura
wannu bifuma garaagarummaa jiru bal'isee walqixa kaffalchiisaa ture. Kanaaf inni kun amma hanga beelladaa irratti hundaa'ee garaagarummaan akka jiraatu haqa qabeessa hanga galii argatu yookaan immoo hanga bal'ina lafa isaa irratti hundaa'ee bifa wal fakkaatuun haqa qabeessummaa kan akka mirkaneessuuf illee kan tumamedha jechuudha. Karaa biraatiin immoo itti gaafatamummaan yookaan gahee hojiin qaamolee adda addaa qaamolee hojiirra oolmaa labsii kanaa keessatti gahee qaban karaa iftoomina qabuun hin tumamne kan duraa keessatti kan ammaa kana keessatti karaa tokkoon sirni iftoomina qabu keessatti diriireeti kan inni jiru. Manni hojii tokkoon mana hojii gahee maalii qaba? Namni galii sassaabu yeroo gamii keessatti haala kamiin galii taasisuu qaba. Kan hin taasifne yoo ta'e immoo tarkaanfii maaltu irratti fudhatama? Sirna itti gaafatamummaati jira jechuudha. Hojii maatii iftoomina qabu karaa tokko diriirsuu, karaa biraa immoo sirna itti gaafatamummaa illee haala diriirsuu hin danda'uun karaa iftoomina qabuun tumamee jira. Egaa keessumaa labsii lafa baadiyyaa bara darbee fooyya'uunsaa karaa tokkoon mirga qonnaan bulaa horsiisee bulaa gamiisa horsiisee bulaa kan bal'isuudha. Egaa mirga sana karaa sanaan wal simuun immoo kaffaltii kana kaffalchiisuun barbaachisaa waan ta'eef akka waliigalaatti dhimmoota kana bu'uura godhateeti jechuudha fooyya'insi kun kan taasifame. Baay'ee gaariidha obbo Ibsaa akkuma maqaa labsichaa irraa hubannu jechuudha. Labsiin kun labsii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa jedha. Garaagarummaan isaa maalidha mee? Jalqaba irratti labsiin kun qophaa'uudhaa fi qorannoon taasifamee jira. Akka naannichaatti qorannoowwan labsiin duraan ture kan amma obbo Galataan kaasan kun hanqinoota akkamii qaba? Rakkoo maaltu keessatti mul'ate kan jedhu erga ilaalamee booda labsiin ammaa kun dhufee akka mirkanaa'u ta'e. Egaa akkuma mata duree isaarraa kaasuuf yaalametti amma labsichi labsii kaffaltii itti fayyadamaa lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa'edha. Waan lama jechuudha as keessatti. Itti fayyadama lafichuma sana itti fayyadamu warri keenya baay'ee dur maal jedhu yaa afar jedhu kan biyyoo jedha itti fayyadama kana jechuudha. Yeroo haasaanii lafa sana qabatteedhuma jiraachuu keetiin lafti sun akka waan kan kee ta'e itti fayyadamta waan ta'eef irraa oomishachuu dhiisuu dandeessa baay'ee lafa sanarraa. Oomishuu dhiisuu dandeessa garuu lafa qabattee jirtaa lafa wayyuu bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf lafni sun gaafuma si harka galee kaasee lafa sanatti fayyadamta. Kanaaf itti fayyadama lafaati kan itti fayyadama sanaa kaffalta jechuudha. Inni lammaffaan gibira galii hojii qonnaati. Egaa kun seera keessa kan jirudha. Namni galii argatu irraa gibira kaffaluu qabudha. Gibira yoo kaffalu immoo akkaataa humna isaa sanaan kan inni kaffaluu qabu. Oomisha qonnaa gaafa lafatti fayyadamtee oomisha qonnaa oomishtee argattu galii argattu jira jechuudha. Gibira galii hojii qonnaa kan jedhamu. Hojii qonnaa hojjechuutiin inkaaminatii argattu geengootu waan jiruufi kan gibirri sun kan oomisha qonnaa sana oomishtee argattu sanarraatii jechuudha. Sun immoo maaliif mootummaan egaa kun muuxannoo biyyoota adda addaati baay'ee biyyoota biyya keenyaan alayyuu ba'ee sadarkaa biyyoota garaagaraatti muuxannoo jirudha kun mootummaan gaaffiiwwan adda addaa hawaasaaf hin deebisa. Kan ammoo kan inni deebisuu danda'u eessaati galiiwwan sassaabaman kanarraati. Fedhiin amma uummataa amma ibsaa, daandii, bishaan hanga gandaatti akka galuufi uummanni hin gaafataa jechuudha. Kanaaf galii argamurraatii gibira galii hojii qonnaa kan jedhamu galii argamu sanarraa oomisha qonnaa oomishuutiin galii argamu yaadaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Galataa gara kan kee deebi'ee jira. Labsiin kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa jedhu kuni qajeeltowwan bu'uuraa kanneen akkamii qaba? Tole egaa qajeeltoon bu'uuraa kun labsicha keewwata 4 jalatti bal'inaan hammatameeti kan inni taa'ee jiru. Egaa kanaan wal qabatee kaffaltiin itti fayyadama lafaa haala kamiin yeroo kam kaffalamaa kan jedhu tokko akka qajeeltuutti taa'ee jiru kan jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaa gamiisa horsiisee bulaa lafa baadiyyaa hojii qonnaaf qabu kamiyyuu akkaataa labsii kana keessatti tumameen waan lamaan kaffaluusa gibira galii kaffaltii itti fayyadama lafaa fi gibira galii hojii qonnaa yeroo tokko waggaatti yeroo tokko kan kaffalu ta'uusa akka qajeeltuutti taa'ee jira. Egaa confusionii yookaan immoo
karaa iftoomina qabaachuu akka danda'u waggaatti yeroo tokko kan kaffalamu ta'uusaa kan kaffalamu immoo gibira galii hojii qonnaa fi kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa ta'uusaa kan ta'uu akka qabu keewwata 4 xiqqaa tokko jalatti karaa ifa ta'een taa'ee jira. Karaa biraa immoo kaffaltii itti fayyadama lafaa fi gibirri galii hojii qonnaa kan murtaa'uu fi kan sassaabamu ragaa qabatamaa irratti ta'uu akka qabu. Ragaa qabatamaa gaafa jennu gaa inni kun bal'ina lafaa hangamii qaba. Namni kaffalu kun tokko hanga qabiyyee sanarratti hundaa'ee kan kaffalamu waan ta'eef ragaa qabatamaa bal'ina lafaa qonnaan bulaa horsiisee bulaa yookaan gamiisa horsiisee bulaan sun qabatee jiru sanarratti hundaa'ee karaa iftoomina qabuun ta'uu akka qabu. Loogiirraa illee bilisaa ta'uu akka qabu. Iftoomina qabaachuu akka qabu. Inni kuni akka qajeeltoo lammeeffaa ta'ee labsii kana keessa taa'ee jira. Inni kan biraa kaffaltii itti fayyadama lafaa nagayeedhaan qofa ta'uu akka qabu. Nagayee kennitu malee akka feeteedhaan adeema. Akkasumatti namni galii sassaabuu akka hin qabne. Nagayee kennuu fi nagayee argachuun mirga akka ta'e kan kaffalu sanaaf. Maaliif ragaadha waan ta'eef lafti kun kan isaa ta'ullee kan ittiin mirkaneeffatu keessaa tokko kaffaltiin itti kaffalu kana. Kanaaf ragaa qabatamaa irratti ta'uu akka qabu. Qabeenyi bifa kanaan sassaabamu kun immoo akkaataa seerota bulchiinsa faayinaansiitiin buluu akka qaban. Egaa maallaqni sassaabameera maallaqa mootummaatiin qabeenyi isaa kun maal ta'uu qabaa kan jedhu karaa iftoomina qabuun labsii bulchiinsa faayinaansii yookaan seerota bulchiinsa faayinaansii hordofee buluu akka qabu bifa sanaan kan eegamuu fi itti fayyadamni isaas sana ta'uu akka qabu labsicha keewwata 4 jalatti karaa iftoomina qabuun tumameeti kan inni jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha mee obbo Ibsaa qabiyyee labsii kanaa mee kaafnee haa ilaallu maal fa'aa of keessaa qaba? Qabiyyeen labsii kanaa almost wantoota bu'uura kaasuudhaaf inni jalqabaa namni kaffaltiin itti fayyadamaas kan gibira galii hojii qonnaas kan kaffalamu ta'uusaa kun akkuma qajeeltoo amma jalqaba bugalataan kaasirratti hundaa'ee kaffalama. Kaffaltiin kun waggaatti yeroo tokko kan inni kaffalamu hawaasni keenya illee kan beekuu qabu. Kaffaltiin kun waggaatti kan itti fayyadamaas kan gibira galii hojii qonnaas waggaatti yeroo tokko kan kaffalamu ta'uusaati. Inni biraan kaffaltiin kunii kan inni murtaa'u wantoota sadi bu'uura godhatee ta'uusaati. Tokko gosa oomishaati. Oomishni gosa garaa garaa jira jechuudha. Oomishaaleen dibataa jiru, oomishaalee gabaaf dhiyaatan kan jedhan jiru, oomishaalee qonnaa kan jennu jira. Oomishaaleen garaa garaa jiru jechuudha. Gosa oomishaa beezii godhateetu kan inni murtaa'u jechuudha. Inni lammataa haala itti oomishni oomishamudha. Egaa kaffaltiin kun waggaatti raawwatama jedheera. Lamaan isaayyuu kan inni irratti hundaa'u immoo murtaa'uudhaaf iyyuu kaffaltii kana tokkoon namaa kana kaffala jechuudhaaf immoo gosni oomishaa safartuudha. Inni lammaffaan haala oomishaati. Haala oomishaa kan jennu inni tokko jallisiin oomishuu danda'a. Namni jallisiin oomishu waggaatti 2-3 oomishuu danda'a. Jallisiin iyyuu immoo gosa garaa garaa jira. Jallisii ammayyaa jira, jallisiin aadaa jira. Inni tokko immoo roobaan oomishuu danda'a. Haala oomishaa kan jennu roobaan immoo oomishatee waggaatti yeroo tokko qofaa oomishaa jechuudha. Kanaaf amma gaafa kaffaltii kana labsiin kun kaa'us jara kana safartuu keessa godhateera jechuudha. Gosa oomishaa haala oomishaa isaa kana akkaataa itti oomishamu kana safartuu taasifatee jira jechuudha. Beellannis akkasuma gosoota beelladaa irratti hundaa'ee jechuudha. Kanaaf amma gaafa akka fakkeenyaatti si kaasuudhaaf oomishaalee roobaan oomishaman yoo ta'e amma kan lafa hektaara tokkotti lafa itti fayyadama lafaa fi birrii 250 itti fayyadamaaf. Gibirri immoo 150. Namni hektaara tokkotti qabu birrii 400 kaffalaa jechuudha. Namni roobaan oomishu. Fakkeenya gaa kun akkuma kana namni hektaara tokko ol qabu immoo maalni sanaan baay'ata. Namni sanaa gadi qabu sanaan reeshoo sanaan hojjetameetu argatama jechuudha. Fakkeenyaaf namni hektaara tokko gadi yookaan 0.5 qabu naannoo qarshii 62 akkas reeshoo isaatiin kaalkuleet ta'ee kan hojjetamu jechuudha. Gaalammoo garammoo gaafa gosa haala oomishaatti dhuftu inni biraan jallisiidha. Jallisii kan amma jallisii ammayyaatti namni waa oomishuu danda'u jira jechuudha. Jallisii ammayyaa yoo ta'u maallaqni isaa hin dabalaa jechuudha. Akka sanaa miti jechuudha. Amma keewwata 9 jalatti kan inni ibsamee jiru akka fakkeenyaatti amma jallisii yoo ta'e
jallisii aadaa fi jallisii ammayyaa godhee adda qoodee kaa'eera jechuudha. Maaliif jallisiin ammayyaa deeggarsa mootummaallee teekinooloojii adda addaa baasiiwwan adda addaatti bahee oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaan mootummaan kan taasisudha. Achirratti maallaqni isaallee ni dabala. Amma jallisii ammayyaa yoo ta'e lafti 250 hektaara tokkotti 250 gibira galii hojii qonnaa 800. Lafni eessumattuu 250 jechuudha hektaarri tokko. Roobaanis oomishee hamma lafaatu ilaalama waan ta'eef. Garuu haala oomisha kee garaagarummaa oomishaati waan ta'eef. Inni roobaa waggaatti tokkitti waan oomishuuf inni immoo jallisii waggaatti 2-3 oomishuu waan danda'uuf jallisii ammayyaatiin oomishta taanaan gibirri galii hojii qonnaa meeqaadha? Birrii 800 kaffaltaa jechuudha. Hektaara tokko irratti. Hektaara namni 30-20-10-15 qabaachuu danda'a reeshoo sanaan baay'ata jechuudha. Haaluma kanaan qoqqoodamee jechuudha. Kan jallisii aadaa immoo 650. Lafti 250 sun 650 jechuudha. Akkaataa kana. Inni biraan immoo inni gosa oomishaati. Gosa oomishaa. Oomishaaleen tokko tokko gatii gabaaf amma oomishaalee gabaaf dhiyeessitu atamma gabaaf kan dhiyaatan gatii guddaa baasuu danda'u yeroo tokkotti jechuudha. Isaan kana irratti hundaa'ee gosa oomisha sana irratti hundaa'ee haalli itti fayyadamas buna jimaa maaloo jedhee oomishaalee dibataa oomishaalee jedhee adda babbaasee kaffaltii itti fayyadamaaf kaffaltiin gibira galii hojii qonnaas taa'eera jechuudha. As keessatti egaa rakkoon humnaa olii yoo isa mudateen alatti namni kamiyyuu kaffaluu akka qabu. Rakkoon humnaa olii kun hiikamee jira labsicha keewwata 2 jalatti. Maali rakkoon humnaa olii akka jedhu hawaasni keenya gaafa ilaaluullee akka rakkanne rakkoon humnaa olii yoo mudate kaffaluu dhiisuu danda'a jechuudha waggaatti yeroo tokko sana. Ibin isumarraayyuu bilisayyuu gochuu danda'a murtee qaama mootummaatiin jechuudha. Wantoonni bu'uuraa labsii kana keessa jiran isaan kun akka beezii ta'etti kaasuu hin dandeenya. Baay'ee gaariidha. Obbo Galataa haala kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa kanaan wal qabateeti. Hangi kaffaltii maal fakkaata? Haala kamiin kaffaltiin isaa dabalama? Haala kamiin hirrifama? Haala akkamiitiin ammoo qonnaan bulaan tokko kaffaltii kanarraa bilisa ta'uu danda'a? Wanta jedhullee itti daballee haa ilaallu. Haalli kaffaltiin labsii kana keessatti kaffaltiin itti fayyadamaa fi gibirri galii hojii qonnaa kun kan inni murtaa'e dhimmoota 3 bu'uureffachuu akkuma inni dura kaasaa ture. Inni jalqabaa haala oomishaati. Akkuma inni kaasaa ture haala oomishaa gaafa jennu haala kamiin oomishama? Rooba qofaan oomishama moo? Roobaaf jallisiin oomishama moo? Jallisiin qofaan oomishama kan jedhu bu'uura godhateeti jechuudha. Hangi kaffaltii kun kan murtaa'e. Egaa isa kana wajjin wal qabatee ittan dhufa. Karaa biraa immoo gosa oomishaati. Gosa oomishaa gaafa jennu oomishni sun gabaarratti gabaadhaaf kan dhiyaatu ta'uusaa keessumaa oomishaalee gabaadhaaf dhiyaatan isaan irratti haala addaatiin qajeeltoo bu'uuraa dhimma sanaa kan ta'an haala akka qajeeltootti taa'ee kan jiru. Haala oomishaa sana haala addaa ta'ee kan murtaa'e gosa oomishaati jechuudha. Gosa oomishaa irratti hundaa'ee oomishaalee dibataa, oomishaalee gabaaf oolan kana keessaati oomishaalee gosa adda addaatu jiru warra gabaaf oolanii isaan kun maal ta'uu qabaa kan jedhu haala addaa sanaan haala addaa ta'ee murtaa'ee jira. Kan biraa akkuma dura kaasaa jiru gosa beelladaati. Dhimma horsiisaa beelladaa wajjin wal qabatu ilaalchisee kan beelladaa baay'ina beelladaa irratti hundaa'ee karaa tokkoon kan bal'ina lafa qabatamee akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Bifa kanaan ta'ee jechuudha. Egaa dhimma kaffaltii wajjin wal qabatu gaafa haala oomishaa wajjin wal qabatee dhimmoota jiran keewwata 7 fi keewwata 8 jalatti haala oomishaa kan ilaallatan kun ta'an jiru labsicha keessatti. Keewwata 7 jala kan jiru haala itti oomishamu ilaalchisee rooba qofaan kan oomishamu kan ilaallatudha. Egaa labsii kana keessatti qajeeltoo ta'ee kan jiru namni kamiyyuu kaffaltii itti fayyadama lafaa akka qajeeltootti hektaara tokkotti 250 kan inni kaffalu. Haalli addaa isaa maali? Baargamoo irratti dabalee jira. Baargamoon miidhaan inni lafarratti dhaqqabsiisu keessumaa qorannoowwan adda addaa kan agarsiisan baargamoon miidhaa lafarratti oomishaaf oomishtummaa lafarratti miidhaa kan qaqqabsiisu waan ta'eef qajeeltoo 250 jedhu sanarratti qarshiin 50 dabalamee 300 ta'e. Sanaan ala kan jiru lafti hektaara tokkotti
250 kan kaffalamu. Egaa kana wal qabatee rooba qofaan kan oolu gibira galii immoo egaa as keessatti adda kan taasisu gibira galii bifa wal fakkaatuun roobaan kan oomishamu taanaan oomishaalee gabaaf oolan kan hin taane yoo ta'e oomishaalee gabaaf oolan kan keewwata 9 jalatti ibsaman sana kan hin taane yoo ta'e gibira galii hektaara tokkotti 250 kaffalaa walitti 400 ta'uu jecha kaffaltiitti fayyadama lafaa 250 gibira galii 250 400 rooba qofaan kan oomishu. Haalli addaa isaa maali? Keewwata 10 jala kan keewwata 9 jala kan jiru haala gosa oomishaati. Gosa oomishaa sana yoo ta'e sana keessaa ba'a waan ta'eef galii guddaa argata jedhamee waan tilmaamu waan ta'e. Kanaaf bifa sanaan taa'ee jira. Kan baargamoo hektaara tokkotti qarshii 1,000 akka ta'e taa'ee jira. Kaffaltiitti fayyadama lafaa 300 akka ta'e walitti hektaara tokkotti 1,300 akka inni kaffalu taa'ee jira jechuudha. Egaa shallaggiin isaa hektaara kanaa ol yoo ta'e yookaan kanaa gadi yoo ta'e isuma sanaan shallagamee baay'atee baay'ina lafa qabatee jiru sanarratti kaffala jechuudha namni roobaan oomishu kamiyyuu. Karaa biraa immoo kan jallisiin oomishu. Egaa kan jallisiin oomishu kun kaffaltiin itti fayyadama lafaa tokkuma. Garuu garaagarummaan kan uumamu hanga galii argatu yeroo 2-3 oomishachuu kan danda'u waan ta'eef galii argata galii dabalata. Kanaaf 250 kan rooba qofaaf 250 jennu sun isa sana ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hektaara tokkotti kaffaltiin itti fayyadama lafaa sun akkuma jirutti ta'ee 250 akkuma jirutti ta'ee kan aadaa yoo ta'e inni immoo egaa jallisii aadaa jallisii ammayyaa jedhamee bifa sanaan jira. Kan jallisii aadaa 650 akka ta'u kan jallisii ammayyaa immoo 800 akka ta'u bifa kanaan labsii kana keessatti hammatameeti kan inni jiru jechuudha. Egaa bal'inni isaanii sunis yoo dabale yoo irratti akkuma sana shallagamee kan dabalamu akka ta'e bifa sanaan taa'eeti kan inni wannu taa'eeti kan inni jiru. Kana gaafa jennu qaamoleen kaffaltiitti fayyadama lafaa kana kan qabatanii qaamoleen dubartoonni qofaa isaanii maatii bulchan akkasumas qaama miidhamtoonni ofii isaaniitii hojii oomishaa irratti bobba'uu hin dandeenye warra roobaan oomishanii wal qabatee warra wannuudhaan rooba qofaan oomishanii wal qabatee hanga walakkaa hektaaraatti kaffaltii itti fayyadama wannu kanarraa bilisa ta'anii jiru jechuudha. Inni kun karaa tokko dubartiin qofaa ishee maatii bulchitu galii biraan qabdu lafa qabeenyi waliigalaa yookaan lafti waliigalaa isheen qabatte hektaara walakkaa fi sanaa gadi yoo ta'e bilisa akka ta'u qaama miidhamaan inni kan biraa dhimma galii biraan qabne lafa waliigalaa isaa hektaara walakkaa gadi ta'es bifa kanaan bilisa akka ta'u taa'ee jira jechuudha. Inni kun qaamolee deeggarsa addaa barbaadaniif deeggarsa taasisuuf bifa kanaan taa'ee jira. Kan jallisii irrattis bifa maal fakkaatuun qaamolee kanaaf hektaara duwwaa tuqaa 2-5 gadi kan qaban bifa wal fakkaatuun inni kunis bilisa ta'eeti kan inni taa'ee jiru jechuudha. Egaa oomishaalee gabaaf oolan wajjin wal qabatees egaa haala addaati. Oomishaaleen gabaaf oolan haala irratti hundoofne haala oomishaa irratti hundoofne kaffalchiifna kan jennuuf haala addaa yookaan exception kan jennu jechuudha. Exception isaati inni kun. Kanaafi keewwata 9 jalatti oomishaalee kan akka bunaa, akka maashoo, jimaa isaan kun haala addaa wal fakkaatuun isaan kun kaffaltiitti fayyadama lafaa akkuma dura jedhe filaatiidha 250 jenneerra kan gibira galii 1,000 akka ta'u galii guddaan argatu jedhamee tilmaamama. Inni kun egaa qorannoo irratti hundaa'ee kan murtaa'edha jechuudha. Qonnaan bulaas yookaan horsiisee bulaa hin miidha jedhamee tilmaamu qorannoon kan agarsiisu isa kana irratti baay'ee bifa komiitiin illee kan ka'e jiru qaamolee hawaasa adda addaa irratti hirmaataniiru dhimma kana irratti murteessuu keessatti bifa kanaan taa'ee jira. Oomishaalee baala shayii, mi'eessituu, urgeessituu, abukaadoo, paappaayyaa warra dhanis bifa wal fakkaatu. Isaan kun gabaadhumaaf oomishamu. Uumama isaaniitii warra gabaaf oomishan gatiin isaanii gabaa irrattis olaanaadha waan ta'eef amma ta'e oomishaalee idilee sanarraati haala addaatiin ilaalamanii wannu ta'e taa'eeti kan inni jiru jechuudha. Egaa kana keessatti ibsamee kan jiru namni kamillee lafa qabatee jiru kana qotus qonnaadhaaf itti tajaajilamus tajaajila kennuu baatus akkasumatti dhiisus kaffaltii 250 kan itti fayyadama lafaa kaffaluu akka qabu kan gibira galii immoo 150 kaffaluu akka qabu
bifa dirqii ta'een taa'ee jira jechuudha keewwata 10 jala. Kana gaafa jennu maaliif taa'e kuni labsii lafa baadiyyaa keessatti namni kamiyyuu lafa qabate oomishaaf oolchuu akka qabu bifa dirqamaatiin taa'ee jira. Inumayyuu namni oomishaaf hin oolchine lafti kun carraarraa fudhatamoo oomishaan kan hin oolchine waggaa turtii waggaa labsii sana keessatti daanga'ee taa'ee jiru sanaaf kan hin oolle yoo ta'e irraa fudhatamoo akka danda'u taa'ee jira. Kanaaf oomisha jajjabeessuudhaaf lafa namni lafa baasee dheedichaaf kan fayyadamu yoo ta'e yookaan immoo marga gurguruuf illee kan fayyadamu yoo ta'e itti fayyadamaa jira galii argataa jira indirectly irraa argataa jira waan ta'eef karaa biraa immoo lafti agaboo akka hin bulle haala wannu jechuu danda'uun as keessatti taa'ee jira. Lafa naannoo horsiise bulaa wajjin wal qabatee haala addaatiin labsii kana keessatti murtaa'ee jira lafa wajjin wal qabatee jechuudha. Egaa lafti kun waloodhaan kan qabamu jira. Lafa waloodhaan qabame kun karaa tokko labsii lafa baadiyyaa keessatti mirga lafa naannoo horsiise bulaas lafa waloon qabate irratti mirga akka qabaatu. Abbaan qabeeyyummaa waraqaan abbaa qabeeyyummaa waloon akka itti kennamuuf labsii lafa baadiyyaa 248 muraa 2015 keessatti taa'eeti kan inni jiru. Bifa sanaan wal simuun isaanis dirqama kaffaluu kana lafa qabatan lafa maqaa isaaniitiin mirga irratti argatan kan kaffaluu akka qaban taa'ee akka jiru namni dhuunfaan immoo hangam kaffala kan jedhu akkaataa aadaa duudhaa hawaasa sanaatiin qajeelfama bahuun taa'uu akka qabu bifa kanaan hangi kaffaltii kun taa'ee jira jechuudha. Karaa biraa hanga kaffaltii wajjin wal qabatee beelladaan kan wal qabatudha. Egaa beelladaan wal qabatee jalqaba nama beellada hangam qabu kaffaltii irraa bilisa taasifnaa kan jedhu labsii sana keessatti taa'ee jira keewwata 11 jalatti. Kanaan wal qabatee egaa waan horiiwwan akka re'ee hoolaa dhimmoota akkasiin kan wal qabatan yookaan ida'ama isaanii 15 gadi namni qabu kaffaltii galii irraati galii hojii qonnaa irraa bilisa akka ta'u maaliif xiqqaadha waan ta'eef kanarraati galii guddaa argatama jedhamee waan hin tilmaamneef bilisaa jechuudha. Namni kanaa gadi qabu bilisa akka ta'u horii bifuma wal fakkaatuun horii gaanfa 10 kan qabu sanaa gadi kan qabu kaffaltii galii hojii qonnaa irraa bilisa akka ta'u gaala warra farda harree gaangee gaala 5 sanaa gadi 5 fi sanaa gadi kan qabu bilisa akka ta'u taa'ee jechuudha. Erga kana ta'ee booda lakkoofsa bilisa ta'e kana oli kan jiru lakkoofsa bilisa ta'e gaafa jennu re'eedha yoo ta'e 16ffaa irratti 16 gaafa nu ta'u tokko isheetti kaffala jechuudha. Tokko irratti meeqa kaffalaa kan jedhu achumatti murtaa'eeti taa'eeti kan inni jiru tokko re'ee irratti qarshii 10 akka kaffalu. Baay'inni re'ee 10 kan bilisa ta'e oli kan jiru baay'ina sanarratti 10 baay'ifamee kan kaffalchiifamu akka ta'e bifuma wal fakkaatuun kan horii gaanfaa qarshii 50 tokko ishee irratti kan bilisa ta'e gadi oli kan jiru irratti tokko ishee irratti bifa sanaan akka kaffalu kan fardaa 30 harree 30 jedhamee bifa kan gaalaa fi kan gaalaa birrii 100 ta'e bifa sanaan akka wannu ta'u murtaa'ee jira jechuudha. Kanumas ta'e qaamolee dubartoota fi warra qaama miidhamtoota sanaaf asirrattis ilaalameeti kan inni jiru. Lama dabalameera 15 kan ture re'ee fi hoolaa 15 kan ture 17 gadi bilisa ta'aniiru hunda gosa beelladaa irratti lama dabalamee bilisa akka ta'an ta'eera jechuudha. Egaa bifa kanaan kaffaltiin kun murtaa'ee labsii kana keessatti kan inni taa'ee jiru. Sitti deebi'ee obbo Ibsaa hanga kaffaltii irratti jechuudha. Komii yoo jiraate haala akkamiitiin dhiyaata? Gara gaaffii keetti dhufuun dura dhimmoonni kaffaltii itti fayyadaman lafa baadiyyaa irraa bilisa ta'an jiru jechuudha. As keessatti namoonni waan sana oomishan yookaan waan sana fayyadamanii dhimmoota sana irratti kanneen bobba'an fakkeenyaaf paarkiin biyyaalessaa lafni jira. Daawwiidhaan galiin dhufuu danda'a garuu bilisadha. Inni biraan namni bosona hektaara hedduu irratti yoo bosona dhaabee kan misoomsu yoo ta'e kaffaltii itti fayyadamarraas haa ta'u gibira galiirraas haa ta'u kamirraayyuu bilisaa jechuudha. Maaliif kuni tokkoffaa haala naannoo yeroo baay'ee bosonni akka malee dhumaa waan jiruu fi namni bosona sana lafa hektaara 10 irratti 20 irratti isaa oomishu
itti kaffaluu kan qabu. Inni sadaffaan dhaabbilee amantaa istaandardiin jira labsii 248 labsii lafa baadiyyaa irratti hanga istaandardii sanaatti kan jiru bilisadha. Istaandardii sanaa ol yoo ta'e garuu itti kaffalu jechuudha. Istaandardiin amma labsii lafa baadiyyaa keewwata 23 irratti dhaabbileen amantaa fi lafti kennamuu qabu adda bahee taa'eera jechuudha. Kanaaf dhimmoonni kun kaffaltiirraa bilisaa kan ta'an ta'uusaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan bakka kanatti gara gaaffii naaqaasee sanatti waan deebi'u jalqaba hin murtaa'a. Amma waan ammaa kun nam tokko hektaara 5 qabaa yookaan 2 qabaa 3 qabaa jedhee gibira galii hojii qonnaa fi akkaataa labsii kana keessatti tumameen kan itti fayyadamaatti murtaa'a jechuudha. Amma namni yoo kanarraa lakkii ani sana kaffaluu hin qabu jedhee yoo komate koreen hundaa'eeru jira jechuudha. Koreen kun kan inni hundaa'e murtiin sadarkaa gandaatti isa qaqqabuu danda'a. Koreen kun sadarkaa aanaarra jira. Sadarkaa aanaatti koree kanatti iyyata isaa dhiyeeffata jechuudha. Akka ilaalamuufiif itti guddateera natti guddateera jedhee komee isaa sana dhiyeeffata jechuudha. Koreen gaafa koree kanatti dhiyeeffatu garuu waan hin murtaa'e waan jalqaba jedhame keessaa parsantaa 50 kaffaluu qabu. Fakkeenyaaf yoo 1,000 kaffalee jedhamee ta'e 1,000 sana keessaa birrii 500 kaffalee dhaquu qaba jechuudha. Maaliif amma dhimmichatu hamma ol ba'uuf gadi bu'uudhaan alatti gibira sana akka kaffalu already hin beekamaa jechuudha. Waan jiru irratti murtaa'e waan ta'eef jechuudha. Koreen sun ilaalee murtiin kenna sadarkaa aanaarra seektoroota adda addaa keessa jira jechuudha. Ogeessa seeraa dabalatee keessa labsii kana keessatti haaraa dabalame keessaa tokko kana. Ogeessi seeraa keessa taa'ee dhimmoonni leegaalitii dhimmoonni heeraan akka walitti hin buune akka gorsuuf koree sana keessa illee jira jechuudha. Qaamoleen adda addaa jiru. Egaa koree sana iyyata isaa dhiyeeffatee parsantaa 50 kaffalee dhiyeeffatee koreen sun irraa hir'isuu danda'a jechuudha. Irraa hir'isuu danda'a nama kanarraa. Haala kanaan komee sanarra iyyuu darbee immoo murtii koree sanarraa iyyuu komee yoo qabaate mana murtii illee deemuu danda'a. Amma duraan mana murtii godinaa faatti akka deemu kan jedhame. Lakkii akkaataa seera bu'uureffatee natti hin murtoofne ammallee kan koreen kun murteessellee sirrii miti jedhee kan komatu yoo ta'e aanaadhuma isaa sanatti mana murtii aanaa sanatti iyyachuu danda'a jechuudha. Kun mirga qonnaan bulaa horsiisee bulaa gamis horsiisee bulaa keenya mirgi isaa kan miidhame mirga isaa bal'isuudhaaf jechuudha. Even duraan mana murtii olaanaa ture. Labsii duraan irratti jechuudha. Amma garuu accessibility itti dhiyeenyaan bakka itti argachuu danda'u manni murtii olaanaa fageenya irratti waan jiruu fi akkaataa kanaan akka ilaalamee murtii argatu ta'uu isaati. Egaa as keessatti intana sassaabuu qofa miti baay'ee. Yoo yeroodhaan hin sassaabne yoo yeroodhaan immoo inni sassaabe namni tokko sassaabe immoo maallaqa qabatee yoo taa'e ta'e adabbii dhalaa isarratti dhalaa deema jechuudha. Labsii kana keessatti. Maqaan namootaa murtaa'ee jira birrii kana sassaabeera birrii kana sassaabee namni maal godha yeroo tokko maallaqa sassaabee nigdii nagadata. Maallaquma mootummaa gibiraa kana jechuudha. Amma garuu maal jedhame qajeelfamni galiin guyyaa akkasii namoota kanarraa yoo sassaabee gaafa akkasii galchuu qabaa kan jedhu biiroon galii akka qajeelfama baasu aangeffamee jira as keessatti. Sassaabaan galii kun guyyaa jedhame sana maallaqa kana galiin goone taanaan akkuma dhala baankiitti irratti dhalaa deemaa jechuudha. Qabeenya qabuu dhabuu danda'a baay'ee guyyoota dheeraa yeroo dheeraa turse taanaan maallaqni sun dhalaan kaalkuleet ta'ee maallaqa guddaa fa'aa yoo ta'e mana isaa qabeenya isaa kan isaatti dhufuu danda'a jechuudha. Maaliif labsiidha waan ta'eef kuni kanaaf yeroodhaan akka galchu namni immoo kaffaluu qabu kan isa sassaabee qofa miti. Namni amma gibira hanga bitootessa 30tti kan waggaa kaffaluu qabaa. Fakkeenyaaf amma barri baajataa kun amma labsiin kun maxxanfamutti amma bitootessa 30 darbuu danda'a. Bara dhufuugaa kaasee eebila tokkorraa kaasee hanga isa xaanutti gibira isaa kaffaluu qaba mirga qaba. Almost gara ji'a 9 waltuuchi gidduu jira jechuudha gaappiin. Yeroo isaa mijate ji'a 9 kana keessa dhaqee kaffaluu hin danda'a qonnaan bulaan keenya. Garuu sanarra dabarsaan parsantiin itti dhalaa deema. Inni kaffaluus hin adabama inni immoo sassaabee maallaqa of bira kaa'ee yookaan itti nagadu yookaan immoo ukkaamsee saaxilii isaa keessa kaa'uus hin adabama jechuudha akka labsii kanaan. Dhalli isaa shallagameetu kaffala waan ta'eef haala kanaanii dhimmoota baay'eetti ilaalamanii haala addaan immoo yeroo tokko amma gibirarraa bilisa akkaataan itti ta'u jiraachuu danda'a. Itti fayyadamaa fi kaffaltii itti fayyadamaa fi gibira galii hojii qonnaa kanarraa bilisa akkaataan itti ta'u uumamuu danda'a jechuudha. Sababoonni jiraachuu danda'u sababoonni kanaa fi inni tokko
Fakkeenyaaf amma Booranitti bara darbe hongeen hamaatu muudamee horii kan jedhamu tokko hin argitu jechuudha. Waa'ee itti fayyadama lafaa kan dheedichaa kana kaffalii jechuurra mootummaan kan sabaasee dhaqee kennaa jira jechuudha. Dhimmoonni akkasii bakkeewwan haayilii rakkoon nageenyaa seenamee oomishtummaan tasuma kan hin raawwatamne yoo ta'e adeemsa qabannis adeemsa sana labsicha keessatti akkaataa itti deemamuu danda'u taa'ee jira. Adeemsa sana eegee akkaataa itti guutummaa guutuutti irratti bara sanaaf bara tokko ta'uu danda'a, bara lama ta'uu danda'a, akkaataa itti bilisa irra ta'uu danda'u murtaa'ee jira. Qabiyyeen labsichaa olmusoo dhimmoota gurguddaa kan of keessaa qabu ta'uu isaati. Hojiirra oolmaa labsii kanaa irratti qaamoleen gahee qaban eenyuun fa'a? Qaamolee adda addaatu gahee qaba. Biiroon galii abbummaan isaa laallata murteessuurraa hanga isaa murteessuurraa akkaataa kaffalchiisuu maandeetiin gibira kana sassaabu kan biiroo galiiti abbummaanii. Inni biraa biiroo lafaadha. Waa'ee lafaa gaafa kaastu biiroo lafaa sonnaqiin murteessuu hin dandeessu. Maaliif raagaan biiroo lafaa jira jechuudha. Eenyutu lafa hektaara meeqa qaba? Akkamii hektaara kana akkamiin argate? Waa hunduus harka jira jechuudha. Lafti kun kan kooti jechuu danda'a namni yeroo tokko gibiruma sana jalaa miliquudhaaf. Kanaaf raagaan biiroo lafaa jira jechuudha. Waa'ee lafaa raagaa sana biiroon lafaa sassaabee raagaa qabatamaa irratti hundaa'ee kaffalaa kan jenne tokko kana jechuudha. Raagaan murteessuudhaaf biiroon lafaa immoo raagaa kana kennuu akka qabu. Sadaffaa irratti biiroo qonnaati. Biiroon qonnaa oomishni gama waa'ee oomishaa gaafa kaasnu biiroon qonnaa biraa hafuu hin danda'u jechuudha. Jallisiidhaan oomisha, jallisii ammayyaati, jallisii aadaati, roobadha, jallisiif roobadha jechuudhaa fi biiroo qonnaa hanqattu jechuudha. Biiroon qonnaa gahee qaba jechuudha achi keessatti. Inni biroon biiroo horsiisee biiroon jallisiif horsiisee bulaallee gahee qabaachuu danda'a jechuudha. Maaliif hawaasa horsiisee bulaa wal qabatee dhimmoonni akka haaraatti labsii haaraa kana keessatti tumama waan jiraniif jechuudha. Egaa qaamoleen kun gahee kan qaban ta'uu isaati. Akka nama dhuunfaatti immoo sassaaban gibiraa biiroo galiidhaan nama bakka bu'edha. Calmadee abbaa barbaadee kan akka durii sassaabuu miti. Biiroon galii barreessee nama inni bakka buuse. Abbummaadhaan galii sassaabuun kan eenyuuti? Biiroo galiiti. Biiroon galii ganda hunda Oromiyaa keessa jiru qaqqabuu hin danda'u. Kanaaf maal godhaa nama naa ta'aa jedhee nama amanatu hin bakka buusa jechuudha xalaadhaan. Sassaaban galii. Sababa sassaabii baay'isuu komishinii qaba. Adabbii qofa miti. Yoo amma maallaqa sassaabee kana sassaabii yeroodhaan galii taasise komishinii parsantii tokko qaba. Fakkeenyaaf miiliyoona 30 namni sassaabee parsantii tokko komishinii keessaa qaba jechuudha kan isaati. Yeroodhaan yoo galche. Yoo yeroo dabarsee immoo galche immoo innu ganaa adabamuuf deema intanaa ta'e jechuudha. Waa yeroo dabarsee fi qaamoleen kun gahee kan qaban ta'uu isaati. Itti gaafatamummaan kan sila kaases kan bulchiinsa akkuma jiru dhala maallaqaan kan kaffalamu akkuma jiru ta'e yakkaan immoo adabsiisa jechuudha. Seera yakkaa keenya keessatti tumamee jira. Namni gibira hin gabbarre yookaan hin kaffalle akka adabamuu danda'u tumamee jira jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaan kan seera yakkaa keessatti tumame malaammaltummaas ta'uu danda'a. Namni immoo tokko tokko immoo nama hektaara 20 qabu hektaara 10 jedhee shallaguufii danda'a maallaqa mootummaan bisuuf. Innis seerri malaammaltummaas namoota akkasii akka labsii kanaan adabamuu danda'u. Labsiin kun tumaa adabbii yakkaallee kan qabatee dhufe ta'uu isaati jechuudha. Dhimmoota garaagaraa kan of keessaa qaba. Qaamoleen kunis immoo qindoominaan akka hojjetanii hojii san hojii bu'aa qabeessa ta'e akkaataa barbaadu osoo qonnaan bulaa keenya karaa dararuun osoo hin taane karaa seeraaf seera irratti hundaa'e akka harkaa sassaabamu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Labsiin lammaffaa kan nuti ilaallu labsii dhiyeenya kana caffee Oromiyaatiin ragga'ee bahee labsii dhaabbilee hawaasa siviiliiti. Labsii kana baasuun maaliif barbaachisee wanta jedhu haa ilaallu obbo ibsa. Labsiin kun egaa baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee tarkaanfii mootummaan haaromsaa fudhate keessaa tokko sadarkaa federaalaattu labsii kana rifoormiiwwan seeraa jedhaman keessaa tokko dhimma labsii akka kanaa wal qabatu jechuudha. Duraan labsii 621 ture sadarkaa federaalaatti labsii 1113 bakka bu'e jechuudha. Sunis maalirraa ka'eetu bakka bu'e dhaabbileen hawaasa siviilii komee gurguddaa biyya Itoophiyaa irratti dhiyeessaa turan. Mirgi keenya kabajamaa hin jiru. Qabeenya sirnaan horatame kaayyoodhuma barbaadameef oolchuu hin danda'amu.
kaayyoodhuma ittiin dhaabbanne sana galmaan ga'uudhaaf qabeenyumayyuu horachuudhaaf dhorkamne kan jedhu dhimmoota hedduutu koomenti ture. Sanarratti hundaa'uudhaan qorannoon hayyoota akka biyyaatti jiran yuunivarsiitii Finfinnee irraa qaamolee garaa garaa irraa walitti ba'anii qoratanii labsiin 621 hudhaa ture dhaabbilee hawaasa siviiliif hudhaa ture kan jedhame labsii 11-13 bakka bu'e sadarkaa mootummaa federaalaatti jechuudha. Sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti immoo labsiin humtuu hin turre jechuudha. Wantoonni siviil koodii keessa faffaca'anii jiran jiru isumarratti hundaa'amee hojjetamaa ture jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf labsiin kun barbaachisummaan isaa tokko mirgi gurmaa'u heera mootummaan kennamee jira jechuudha lammiileedhaaf. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa irrattis heera mootummaa federaalaa irrattis mirgi gurmaa'u mirgoota heeraan tumaman keessaa tokko jechuudha. Kanaaf gurmaa'uu danda'a kaayyoo tokkoof ogummaadhaan waliin gurmaa'uu danda'a. Deeggarsa wayii gochuudhaaf namni waliin gurmaa'uu danda'a. Mirgi gurmaa'uu sana karaa kabajamuu danda'u. Inni lammaffaa mirgi gurmaa'uu kana gaafa eeyyamtu mirgaaf dirqama isaanii eeganii immoo akkaataa itti yeroo tokko maqaa dhaabbilee hawaasa siviiliitiin kan jeequmsa kaasuuf sochoosu jira, nagaa biyyaa kan booressu jira, wantoonni adda addaan jiru jechuudha. Even maallaqni dhufullee hojii biraaf kan oolu jiraachuu danda'a jechuudha. So sirna hordofii fi deeggarsa dhaabbileen mirga heeraan kennameef kana namoonni mirga heeraan kennameef kana gurmaa'anii hojiirra oolfachuu danda'u, exercise gochuu danda'u mirga isaanii kana garuu gaafa exercise godhan immoo maqaa dhaabbilee hawaasa siviiliitiin akkaataa seeraa fi heeraan qofa akka ta'u sirni hordofii fi deeggarsaa immoo kan labsii kana keessatti hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf dhimmoota kanarraa ka'uudhaan akka naannoo Oromiyaattis qorannoon jira. Qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan barbaachisaa akka ta'e dhaabbilee hawaasa siviilii naannicha keessa socho'anii hojii hojjetan naannicha keessatti hojjechuudhaaf hayyama barbaadan akka sirna ittiin galmaan, sirna ittiin hojjetan, sirna ittiin hordoffiif to'annoon gaggeeffamu, qaamolee eenyu akka to'achuu danda'u ifatti tumuudhaaf labsii kun bahee jira jechuudha. Egaa akka naannoo Oromiyaatti seerrumtiyyuu hin turre seerri dhaabbileen kun ittiin bulan erguma kan federaalaa baheeyyuu sadarkaa biyyaalessaatti obbo Ibsaan kaasanii jiru dhimmoota hanqinaalee dhaabbilee hawaasa siviilii akka biyya keenyaatti mudataa turanii wal qabatee akka naannoo Oromiyaatti garuu hanga labsiin kun ragga'utti dhaabbileen hawaasa siviilii kan isaan ittiin galmaa'an kan isaan ittiin bulan seera hariiroo hawaasaa kan bara 1960 bahe sana hanga ammaatti isaan eeyyamni kennama jechuudha akka naannichaatti. Karaa tokkoon uwwisni seeraa gahaan dhaabbilee hawaasa siviilii wajjin wal qabatee kanaan dura kan naannichaatti hin turre. Karaa biraa immoo labsiin sadarkaa biyyaalessaatti bahe kan naannolee Oromiyaatti sadarkaa naannichaatti hundaa'an kana hin haguugu ture jechuudha. Hin haguugu maaliif kan sadarkaa biyyaalessaa daangaa naannolee lamaa fi sanaa ol keessatti kan hojjetu irratti raawwatiinsa kan inni qabaatu. Kan naannoo Oromiyaatti hundaa'anii daangaa naannoo Oromiyaa qofa keessatti kanneen socho'an labsiin duraanii kun hin haguugu waan ta'eef akka naannoo Oromiyaatti maal ta'uu qabaa kan jedhu labsiin kun qabatee dhufe jechuudha. Keessumaa labsiin duraanii sadarkaa biyyaatti gaafa laallu keessumaa sirna haqaa keessatti mirga sirna dimokiraasii fooyya'insa sirna haqaa nageenya bulchiinsa gaarii mirga dubartootaa mirga daa'immanii dhimmoota kanaan wal qabatee dhaabbileen hawaasa siviilii biyya alaa hojjechuu hin danda'an akkaataa labsii 621 dura ibsaan dubbataa ture sanaan fooyya'insi seeraa akka biyyaatti taasifame abbaan fedhayyuu irratti gurmaa'uu danda'a madda maallaqaa iddoo fedhayyuu seera qabeessan gateetti kan biyya keessaa kan biyya alaa jedhee daangaa ture. Parsantaa 10 olii biyya alaatti argatte taanaan inni ijoo biyya alaa ta'a yookaan immoo civil society biyya alaa ta'a hojiiwwan adda ba'an dhimma dimokiraasii dhimma mirga haqa argachuu dhimma mirga dubartootaa daa'immanii dimokiraasii dhimma filannoo taajabuu dhimmoota akkasii kanarratti hirmaachuu hin danda'u. Kan ammaa garuu kan inni irratti xiyyeeffatu seera qabeessummaa hojichaati malee hanga maallaqa isaa argatee miti. Maallaqni seera qabeessa hanga ta'etti daangaan kun irraa ka'ee jira akka sadarkaa biyyaatti. Akka naannoo Oromiyaattis
bifuma sanaan kan inni nu ta'ee jiru jechuudha. Keessumaa immoo kan kana duran rakkoo ture akkuma naannichaatti eenyuun bulu qaamoleen dhimma hawaasa siviilii kun bulchan gahee kan qaban eenyu fa'i kan jedhu labsiin seerri deebisuun turre. Hojiin kun abbummaadhaan biiroo abbaa alangaan kan hojjetamu jira. Dhimma eeyyama kennuu, eeyyama haquu, to'annoo hordoffii dhimma seeraan kan wal qabatu kan biiroo abbaa alangaa laallatu jira. Dhimma sochii maallaqaa wal qabatee immoo dhimmi biiroo maallaqaa laallu jira. Dhimma piroojeektii isaanii hordofuu wajjin wal qabatee kan biiroo maallaqaa laallu jira. Dhimmoota kana gaheen biiroo abbaa alangaa maal ta'uu qaba? Kan biiroo maallaqaa maal ta'uu qaba? Manneen hojii piroojeekticha sana waliin hojjetan immoo gaheen isaanii maal ta'uu qaba? Dhimma jedhu kana akka waliigalaatti sirni bulchuu hin turre jechuudha akka naannoo Oromiyaatti. Kanaaf barbaachisummaa labsii kanaa gaafa kaan sirna waliigalaa dhimma dhaabbilee hawaasa siviilii kana akka waliigalaatti seera maaliitiin hoogganamuu qabu kan jedhu qabatee kan dhufe akka seera akka naannoo keenyaatti seera haaraadha jechuu kan nama dandeessisudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qabiyyee labsii dhaabbilee hawaasa siviilii kanaa fi qajeeltowwan bu'uuraa inni qabullee kaafnee osoo ilaalle. Labsiin kun egaa dhimmoota hedduu of keessatti qabatee jira. Qaamoleen adda addaa aangoo akkamii akka qaban keessumaa biiroon abbaa alangaa waliigalaa, biiroon maallaqaa, inni biraa gosoonni dhaabbilee hawaasa siviilii eenyuun akka ta'an. Gosoonni gosa garaa garaatu jiru. Isaan amma fakkeenyaaf waldaa ta'uu danda'u. Waldaa keessaa waldaa ogummaa, waldaa biroo ta'uu danda'u. Dhaabbata boordiin gaggeeffamu ta'uu danda'u. Dhaabbata arjummaa itti fufinsa qabu ta'uu danda'u. Dhaabbilee koree arjummaa ta'uu danda'u. Dhaabbata imaanaa, dhaabbata arjummaa imaanaallee ta'uu danda'u jechuudha. Gosoota waldaalee kan of keessatti qabatudha. As keessatti egaa dhaabbileen shanan kunuu sirna kamiin hoogganamuu kan jedhu labsii kana keessatti bal'inaan taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf waldaaleen akkamitti hojii gaggeessaa qabaatu, hojii isaanii akkamitti hojjetu, sirni to'annoo hordoffii akkamitti akka gaggeeffamu as keessatti tumamee jira jechuudha. Inni lammaffaan dhaabbilee boordiin bulan. Eenyuunitu boordiin gaggeeffama. Dhaabbilee hawaasa siviilii keessaa boordii warri gaggeeffaman warra kamii kan jedhu bal'inaan taa'ee jira jechuudha. Shanan isaanii tokkoon shanan gosoota dhaabbilee hawaasa siviilii keewwata 14 jalatti ibsaman tokkoon isaanii immoo haala bulchiinsa isaanii, haala galmeessa isaanii, haalli hojii isaanii itti gaggeessan fi haalli qabeenya itti horatan, haalli gaafa immoo feesaa hawwatu godhan immoo akkaataa itti qabeenyi sun maal ta'uu akka danda'u labsii kana keessatti bal'inaan hammatamee jira jechuudha. Kan biraa mana mareeti. Manni maree hundaa'ee jira jechuudha labsii kana keessatti. Manni maree dhaabbilee hawaasa siviilii waliin ta'anii kan mana maree hundeeffatanii kan ittiin buluu danda'u mirga isaanii achitti arraayisu ishuuwwan adda addaa kaasuu hin danda'u jechuudha. Sadarkaa federaalaattis hin jira labsii kana keessatti hammatamee jira jechuudha. Kan biraan gumiidha. Gumii kan jedhamu egaa dhaabbilee hawaasa siviilii kana abbummaan kan hoogganu jechuudha. Qaamolee adda addaa irraati. Pirezidaantiin kan walitti qabu gumii sana itti aanaa pirezidaantiidha. Isaan kan pirezidaantota miseensonni kaanis hin jiru. Biiroon abbaa alangaa, biiroon maallaqaa jiru. Qaamoleen adda addaa jiru. Akkaataa itti hoogganamuu danda'an kan tumamee jiru ta'uu isaati. Dhimmoota bal'aadha jechuudha. As keessatti qabiyyee labsii kana keessatti kan hammataman jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Galataa bilisummaa hojii fi sirni itti gaafatamummaa dhaabbilee hawaasa siviilii kana maal fakkaata jechuun amma fakkeenyaaf dhaabbileen hawaasa siviilii kunniin seera yoo darban haala akkamiitiin eeyyamni isaanii haqamuu danda'a wanta jedhu daballee osoo ilaalle. Akka waliigalaatti labsiin kun moor tarkaanfii fudhachuu irratti kan xiyyeeffatu osoo hin ta'in haala mijataa dhaabbileedhaaf akka naannichaatti haala mijataa hojii irratti bobba'uu isaan itti danda'an kan isaan aangessuudha labsiin kun. Inni kun egaa sadarkaa biyyaalessaatti labsiin ba'es kan dhaabbilee hawaasa siviilii wajjin wal qabatee kan ba'e kun haala kamiin mirga gurmaa'uu kana karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu danda'u. Daangaa keessumaa mirga bilisummaa hojii qabaatanii haala kamiin hojiitti bobba'uu danda'u kan jedhu galii maddisiisanii galii sanatti fayyadamanii kaayyoo isaanii galmaan ga'uu kan danda'u kan jedhu bifa wannu pozitiif ta'een yookaan immoo bifa isaan dandeessisuun jechuudha kan inni qophaa'e. Egaa hojii keessatti hanqinni jiraachuu danda'a. Hanqinaaleen darbee hanqinaaleen tokko gaafa mudatan keessumaa dhimma eeyyama isaanii wajjin wal qabatee kan jiru
jalqabuma gaafa dhufaniyyuu kaayyoo seera qabeessa ta'e qabatanii itti dhufuu kan qaban. Kan isaan qaama seerummaas argachuu danda'an galmaa'anii hojii keessa galuu kan isaan danda'an kaayyoo seera qabeessa seeraan walitti hin buune qabatanii yoo dhufanii. Egaa inni sun ilaalamee mirkanaa'ee kan inni galmaa'u biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatiin akka naannoo Oromiyaatti. Isa sana erga ilaalamee booda hojii keessatti immoo dhimma seeraan walitti bu'u yookaan immoo adeemsa seeraa kan hin eeggan hojii seeraan alaa keessatti kan isa sana keessatti kan argaman yoo ta'e tarkaanfiin heeyyama isaanii yeroodhaaf dhorkuurraa kaasee akeekkachiisa kennuu kaasee hanga heeyyama isaanii haquutti kennamuu danda'a. Irratti kennamuu akka danda'u isaanis mirga isaanii eeggatanii haala isaan komii isaanii itti dhiyeeffachuu danda'an. Komiin isaanii kun egaa heeyyamni haqamuu kun yoo kan isaan irratti darbu yoo ta'e gumii sadarkaa bulchiinsa dhaabbilee kanatti haala isaan itti iyyachuu danda'an labsii kana keessatti taa'ee jira jechuudha. Isa kana qofa miidhachirra yoo darbanii gumiin murtii sana kan cimsu yoo ta'e hanga mana murtii dhaquu danda'u. Mana murtii olaanaa kan teessoo bulchiinsa mootummaa naannichaa kan ta'e jechuun kan shaggar probabilii egaa kan ilaaluudhaaf aangoo qabu dhimma komii kana ilaalale hanga mana murtii dhaquu hin danda'u jechuudha. Isaaniifis mirga bal'aa kaa'eera garuu daangaa seeraan taa'e keessatti kaayyoo seera qabeessa ta'eef hojjechuu haala isaan itti danda'an isaaniif tumameeti kan inni taa'ee jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Labsiiwwan lama kaafne kan ilaallee labsiin jalqabaa labsii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaati. Inni lammaffaa labsii dhaabbilee hawaasa siviiliiti. Akkuma waliigalatti labsiiwwan kanneen lamaan irratti dhaamsa waliigalaa kan akkamii qabdu wanta jedhuun haa guduunfinu. Tokko labsiiwwan kana keessumaa labsiin itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa hubannoo qonnaan bulaa keenya hanga gadaatti hubachiisuu gaafata. Kana biiroon galiiwwanii abbummaan fudhatee illee akka hojjetu mootummaan illee kallattii kenne biiroon abbaa alangaa immoo dhimmoota seeraa ta'an irratti caasaa keenya sadarkaan jiranii kan godina jiru warra godinaa kan aanaa jiru kan aanaa gandatti iddoowwan haalli mijataan jiranitti hanga sanaatti wanii hubannoo akka kennan maaliif yeroo tokko kallattii illee gallakkisuu danda'a akkaataa ittiin tumamee fi akkaataa itti namni uummata ittiin beeksifame yookaan ittiin kominikeet godhame yoo akkaataa seera sanaan hin taane rakkoo waan uumuu fi kun akkaataa kanaan ta'uu kan qabu ta'uu isaati. Mootummaan illee gama kanaan kallattii kana fakkaatu qabatee jiraachuusaa kan dhaabbilee hawaasa siviilii noormaalii biiroon abbaa alangaa kallattiidhaan isaas ilaallata. Dhimmoota hubannoo seeraa kennu akkuma kana kunoo miidiyaa keessanis daballee fayyadamne abbaa alangaa ilaallata waan ta'eef kallattii garaagaraadhaan qaamaanis miidiyaadhaanis hubannoo kan kennu ta'uu isaatiin gabaabsee kaasuuf. Kan dhimma kaffaltii itti fayyadama lafaa fi gibira galii hojii qonnaa kana wajjin wal qabate egaa hanga kaffaltii kan duraa seerri kun seera haaraa kan ta'an seerama duraan ture garuu fooyya'insa kan taasifame haala qabatamaa jiru giddu galeessa godhate fooyya'insi kan taasifame ta'uu isaa beekamaadha. Egaa kana keessatti qaamoleen gahee qaban keessumaa qaamoleen hawaasa hubannoo uumuu irratti gahee qaban kan akka biiroo abbaa alangaa, biiroo lafaa, biiroo galiiwwanii isaan kun xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qabu jechuudha. Egaa xiyyeeffannoon gaafa irratti hojjechuu qaban gaafa jennu qonnaan bulaan mirga dhimma kana beekuu qaba. Seera kana beekee karaa iftoomina qabuun hawaasa kana erga hubachiistee booda gara kaffalchiisuutti kan seenamullee akkas ta'uu waan qabuuf irratti xiyyeeffachuun godinaaleen hunduu seektarri dhimmi ilaallatu hunduu sadarkaa aanaattis hubannoon gahaa irratti kennamuu qaba jechuudha. Hojiitti seenuun dura hojiin kun xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qaba. Caasaaleen keenyas isa kana beekanii seerota haaraa ba'an kan hawaasa keenya hubachiisuu qabu. Irratti xiyyeeffatameeti hojjetamuu kan qabudha jechuudha. Kanaaf nus akka sadarkaa naannootti dhimma kana qindeessuu keessatti hubannoon dhimmoota hubannoof ta'u gadi buusuu irratti gahee keenya hin baana. Seektaraaleen keenyas manni hojii dhimmi ilaallatu isa kanarratti xiyyeeffannoon hojjechuu qaamoleen miidiyaalee kan akka keessanii kunis isa kanarratti xiyyeeffatanii hawaasa hubachiisuu irratti deeggarsa yoo taasisan baay'ee gaarii ta'a kan jedhu kaasuu barbaada. Hayyee abbootii alangaa naannoo obbo Galataa Akkumaa fi obbo Ibsaa Camadaa labsiiwwan haaraa ba'an kanneen irratti ibsaa fi yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.
isinis miidiyaa keessan irratti nu affeertanii hubannoo kana akka kennu nu taasisuu keessaniif guddaa galatoomaa. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa Kasanii wajjin tureen Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.